mootummaa keenyatti gosa biyya kaloojiirraa oolu. Mirgi hidhee murteeffannaa Oromoo haa kabajamu. Dhiigaan Minilik haa buqqa'u. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Barataan Oromoo barumsarraa ari'aman haa deebi'an. Abbaan lafaa lafa isaatti haa deebi'u. Warri lafa keenya buqqisan duraa haa deeman. Mootummaa kan duraa kabajamu. Mootummaa keenya haa kabajamu. Garii dabaluu haa deebi'u. Barattoonni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo yuunivarsiitii Mattuu har'a ganama sa'aatii tokko walakkaa irraa eegaluudhaan iyyannaa isaanii barreeffamaan qopheeffachuudhaan pirezidaantii yuunivarsiitii Mattuutti kennachuudhaan gaaffii bu'uura gaaffii Oromoo fi gaaffii haala yeroo gaaffii dhimma rakkoo Oromoo fi gaaffii haala yeroo ammaa kana Oromiyaan keessa jirtu keessattuu haala Finfinnee fi fayyadama uummanni Oromoo Finfinnee irraa argatu wal qabsiisanii barreessanii haala maaster pilaanii jechuudhaan yeroo ammaa kana mootummaan biyya bulchaatii jiru magaalaa Finfinnee fi magaalaawwan naannawaa Finfinnee jiran walitti makuudhaaf haala xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru irratti dargaggoonni barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Mattuus guyyaa irraa kana sagalee isaanii dhageessisuudhaan hiriira guddaadha kan isaan ba'anii. Hiriira kana mooraa yuunivarsiitii Mattuurraa eegaluudhaan gara magaalaa Mattuutti yeroo isaan hiriiranii qajeelanii dhaadannoo dhageessisuudhaan dhaadannoo Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinneen kan keenyadha. Uummanni Oromoo faayidaa addaa Finfinnee irraa argachaa hin jiru waan ta'eef argachuu qaba. Finfinnee adeemsa Finfinnee fi magaalaawwan naannawaa Finfinnee jiran walitti makuudhaaf godhamaa jiru yeroo ammaa kanatti dhaabbachuu qaba. Gaaffiin keenya deebii argachuu qaba. Gaaffiin keenya gaaffii barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran kaasaa jiran waan ta'eef kun deebii argachuu qaba jechuudhaan guyyaa har'aa kana fincila guddaa fi hiriira guddaadhaan kan isaanii yuunivarsiitii Mattuurraa ka'anii gara magaalaa Mattuutti qajeelanii haala kanaan poolisiin federaalaa fi humni kora bittinneessaa jedhamu barattoota bira goruudhaan mooraatti ol deebisaa kan ture. Barattoonni hamma sagaleen keenya dhaga'amee amma gaaffii keenyaaf yeroon qabamee gaaffiin keenya amma deebii argatutti nuyi deebuu hin dandeenyu jechuudhaan diddaa guddaadhaan dura dhaabbachaa kan isaan turanii haala kana keessatti barattoonni gaaffii isaanii karaa nagaa fi karaa dimokiraasii ta'een karaa mirga namaan sarbineen mirga nama dhuunfaan sarbineen karaa mirga saba kamiyyuu sarbineen karaa mirga ofii kabachiifachuudhaan mirga ofii keenyaan kabachiifachuu qabna. Jaarraa 21ffaa keessa garboomuun harka namaatiin buluun nugaa qeerraa buqqifamuun nugaa lafarraa buqqifamuun nugaa Finfinneen handhuura keenya Finfinneen tajaajila barbaachisaa ta'e uummata keenya uummata Oromootiif kennuu qabdi jechuudhaan ijoolleen Oromoo dargaggoonni Oromoo yuunivarsiitii Mattuu guyyaa irraa kana haala kanaan kan isaan fincila gaggeessaa turanii fincila diddaa garbummaa isaan gaggeessaa jiraniif gaaffii isaanii biyyannoo isaanii qaama dhimmi ilaallatu bulchiinsa yuunivarsiitii Mattuutti kennataniiru. Guyyaa boruuttidha kan beellamameefii jiru. Guyyaa boruu yuunivarsiitii keenya ilaallatu nuu kallattii isinii deemnaa kan hin ilaallanne qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabarsina jechuudhaan irraa fuudhanii fakkeenyaaf rakkoon addatti yuunivarsiitii Mattuurra jiru asiin fuuldura simisteera gara jalqabaa gara baatii amajjii fuuldura barattoonni Oromoo injiineroonni 11 yuunivarsiitii Mattuurraa balleessaan keessan illee kana otoo hin jedhin barattoonni 11 ari'amaniiru. Sababni ijoolleen kun ittiin ari'aman waa tokko hin beekamne sababa Oromummaa isaanii qofaan kan isaan qomatamanii kan isaan ittiin barnoota isaanii irraa ittifamuu fi ari'amuu kan isaan danda'anii injiineroota 11 barnoota irraa ari'uu jechuun uummata Oromoo qofaan miti uummata sabaaf sablammii biyyattiif illee amma makkanni rakkoo qabu lammiin barate tokko biyya irratti jijjiirama ammamii akka fiduu danda'u guddina ammamii akka fiduu danda'u eenyumaafuu gaaffii miti. Kanaaf yuunivarsiitiin Mattuu isa kana deebii nuu kennuu qaba. Barattoonni sun illee atattamaan barnootatti deebi'uu qabu. Uummanni Oromoo kanneen hidhaa keessa jiran illee ni haalli tokko malee hiikamuu qabu. Guyyaa irraa kana hiriira ba'anii haala kanaan kan isaan guyyaa boruutti beellamni qabamee fi guyyaa boruu eeggachuudhaaf har'a ganama sa'aatii 1 fi walakkaa irraa eegalanii amma sa'aatii 6tti kan ture beellama guyyaa boruutiin kan isaan addaan ba'anii jiran amma. Akka waliigalaatti wanti nuti jechuudha qabnu yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo biyya keessa jiru biyya ambaa jiru walitti dirmachuu qaba. Harka wal qabatee falmachuu qaba. Barattoonni Oromoo dargaggoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa irratti balleessaa malee gaaffii nagaa fi gaaffii dimokiraasii gaaffii mirgaa waan gaafataniif ijoolleen keenya hidhamanii maayadaatti dararamaa jiru. Kaan humna
waraanaati humna poolisaa reebamanii hospitaalatti dararamaa jiru. Dirmannaan godhamuufii qabaa. Uummanni naannoo dirmannaa gochuufii qabaa. Qonnaan bultoonni kaanii cina dhaabbachuu qabanii, hojjettoonni kaanii cina dhaabbachuu qabanii. Haalli kun akkasuma yuunivarsiitii Jimmaa keessatti illee barattoonni 15 ol hidhamanii dararamanii, barattoonni hedduun reebamanii, barattoonni 8 ammallee barnootarraa ari'amtu hidhamanii disiipiliinii mooraatti dhiyaatanii kanneen himatamaa jiran jiru. Haala kanaaf uummanni dirmannaa gochuufii qabaa. Barattoonni kun balleessaa godhan hin qabanii, waan balleessan tokkollee hin jiru. Gaaffii isaanii karaa mirgaa, karaa dimokiraasii, karaa nagaa dhiyeeffatanii mirga nama dhuunfaa hin sarbine, mirga nama kamuu otoo hin bu'iin qabeenyaa kamuu otoo hin balleessiin sagaleen uummata kanaa maaf dhaga'ama jechuudhaan ilmaan saba kanaa dararamaa waan jiraniif sabni kun ka'ee cina dhaabbachuu qaba. Biyya keessaa biyya alaa utuu hin jedhiin bakkayyuutti iyyuu hiriirri kun itti fufinsaan qophaa'uu qaba. Warreen biyya alaa jiranillee hiriira fakkaataa akkasii qopheessuudhaan sagalee uummata kanaa dhageessisuu, rakkoo uummata kanaa irratti waliif dirmachuu, wal cina dhaabbachuu, qeerroowwan dargaggoonni Oromoo biyya keessa jiran dirmannaan isaan amma waliif gochaa jiran olaanaa fi dirmannaa gati qabeessaa fi bu'a qabeessa seenaa qabeessa waan ta'eef haalli kun jabaatee itti fufuu qaban jedha.